waaqayyo nuun jedhu dhaga'u mata duree jedhu irratti walii wajjiniin ilaalla. Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 gaan ilaalla. Fiixaan ba'umsa akka nuyi argannu kan godhu, mo'icha akka nuyi argannu kan godhu, wanti nutti ulfaate akka inni salphatu kan godhu, waaqayyo wajjin hariiroo gaarii akka nuyi jiraannu kan godhu maayini yoo jenne wanta waaqayyo nutti hin jedhe, wanta waaqayyo nuun jedhe gochuudha, wanta waaqayyo godhaa jedhe gochuudha. Namoota waaqayyo darban yommuu ilaalu akka isaan jireenya mo'ichaa jiraatan, akka isaan jireenya ulfinaa jiraatan, akka isaan jireenya waaqayyottis namattis tolu jiraatan kan godhe maayini yoo jenne wanta waaqayyo isaaniin jedhe godhu. Akka ilaalcha namaatti gowwummaa yoo fakkaate iyyuu, akka ilaalcha namaatti doofummaa yoo fakkaate iyyuu, wallaalummaa yoo fakkaate iyyuu wantuma waaqayyo isaaniin jedhe godhu turan. Wanta waaqayyo isaaniin jedhe gochuu isaanii irraan immoo mo'icha guddaa argatu turan. Wanta dinqisiisaati isaaniin ta'a ture. Nuuf isaan gidduu addaddummaan jiru, dhaloota ammaaf dhaloota sana gidduu addaddummaan jiru maanni yoo jenne nuyi wanta waaqayyo nuun jedhu gochuu irratti daagii, isaan garuu wanta waaqayyo isaaniin jedhu gochuu irratti jaboodha, cimoodha. Har'as jireenya mo'ichaa jiraachuudhaaf wanta nu fayyadu inni guddaan maanni yoo jenne wanta waaqayyo nuun jedhe gochuudha. Amiin jenna. Nama si bukkee jiru harkaan qabii wanta waaqayyo siin jedhe godhi jedhi. Mo'icha argattaa jedhi. Seera uumamaa boqonnaa 12 yoo dhattanii ilaaltan nama Abrahaam jedhuun abbaa amantii argitu. Abrahaam biyya jiraachaa jiru kana keessa, biyya warra Kalaadotaa kana keessa yoo xinnaate waggaa 75 jiraateera. Nama waggaa 75 jiraate waan salphaa qabatanii yaadina. Lafa qabaa, mana qabaa, fira qabaa, hiriyaa qabaa, lammii isaa gidduudha kan inni jiru. Nama kanatu gaaf tokko jedha sagaleen waaqayyo. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti gaafa ilaaltan maal jedha? Waaqayyo gaaf tokko gara Abrahaam naqee. Ilaa gaaf 2 miti, 7 miti, waggaa tokkotti mammaare jiru. Gaafuma tokko dhaqe. Gaafuma tokko dhaqeetu akkas jedheen, yaa Abrahaam imman siddii qaba. Yaa Abrahaam nama guddaan si gochuu barbaada. Kanaaf waan gurguddaa sadii naa gootatti jedhe. Tokkoffaan biyya kee keessaa naa ba'itti. Biyyummaadhaan nama qabamee ture ta'uu danda'a Abrahaam. Firaa hedduu qabaachuu danda'a. Lammii hedduu qabaachuu danda'a. Achi keessa taa'ee yaada waaqayyootiif akka inni abboomamne sababa argeef maal ittiin jedhe waaqayyo? Fira kee gidduudhaan haa ba'i ittiin jedhe. Akkamittiin dhiisee deema jechuutu irra ture. Anaa waggaa 75 jiraadhe. Saban keessatti dhaladhee guddadhe dhiisee, lammii koo dhiisee, fira koo dhiisee akkamittiin lafa gogaadha akka jechuutu irra ture. Abrahaam kanan jenne ishee abboomame. Sadaffaa waaqayyo gara Abrahaam gaafa dhaqe maal jedhe? Abbaaf haadha kee dhiisii naa ba'i. Salphaa miti, itti butataa deeme waaqayyo. Biyyarraa ka'ee, firarraa ka'ee gara abbaaf haadhaa dhaqe. Abrahaam yeroo kana waan baay'ee dubbachuu irra ture. Isa kaanillee nan dhiisa, biyyallee nan dhiisa, firootallee nan dhiisa, abbaaf haadha koo obboloota koo akkamittan dhiisa jechuutu irra ture. Abrahaam kanan jenne ishi jedhee abboomame. Namooti durii waanuma waaqayyo isaanii jedhe godhu. Mo'ichi immoo isaanii wajjin ture. Ameen. Akkas waan waaqayyo siin jedhe godhi mo'ichi si wajjin ta'a. Maalis niin jechaa jira waaqayyo? Mana keessaniin maal jechaa jira waaqayyo? Jireenya keessaniin maal jechaa jira waaqayyo? Mul'ataan maal sitti haasa'aa jira waaqayyo? Abjuudhaan maal siin jechaa jira waaqayyo? Dubbii isaatiin maal siin jechaa jira waaqayyo? Mo'ichi wanta waaqayyo jedhe gochuudha. Ameen. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Namni waaqayyotti deddeebi'ee taasisuu jira as keessa. Namni waaqayyotti deddeebi'ee dubbatu jira as keessa. Abjuudhaan kan itti dubbatu jira as keessa. Wanta dhiisi siin jedhu sana dhiisi siin jedha waaqayyo. Wanta sitti hime sana dhiisi siin jedha waaqayyo. Wanti sun si miidhaa siin jedha waaqayyo. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Ishi jedhee abboomamee ba'e. Lakkoofsa 12 irratti abboomamee, lakkoofsa 13 irratti eebba isaa argitu. Abrahaam warqeedhaanis, meetiidhaanis, bishooyiidhaanis, hoolaadhaanis, saawwaanis in eebbifame. Yeroo waaqayyoof abboomamtu in eebbifamta. Ameen. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u.
Namasi bukkee jiru harkaan qabi. Waaqayyoof abboomamine bifamtaatti jedheen. Kanatu galeef maaramiidhaaf. Armii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif wanti gale inni guddaan isa kana. Wanti isheen hubatte isa kana. Cidha qaana sagaliilaatti ta'e kana yommuu ilaallu namooti caafata qulqulluu qoratan baay'een isaanii firummaa wal keessaa qabu jedhanii yaadu. Firummaa dhiigaatu gidduu isaanii jira jedhanii yaadu. Maaliifi cidhi yeroo sana bakka baay'ee ture. Yesuus hin argamne. Yesuus garuu qaanaa sagaliilaatti argameera. Yesuus argameera. Maariyaam argamteetti ergamooti 12 argamaniiru. Kanaaf firummaatu isaan gidduu ture. Yookaanis immoo hariiroo gaarii qabu turan jedhaniitu yaadu. Kan biroon immoo maaliif akkasitti yaadu? Akka daadhiin waynii dhume kuni inni daadhii waynii namaaf kennullee hin barre. Innumti daadhii waynii akka bu'ee namaaf laatamu ajaja baasullee hin barre. Maariyaam garuu akka daadhiin waynii sun dhume beekuu dandeesseetti. Maaliif amma golaatti deemuu dandeessi waan ta'eef. Sida waan ta'eef miistira isaanii kana, dhoosaa isaanii kana, yeelloo isaanii kana Maariyaamitti himataniiru. Kanarraa kan ka'e firaa jedhaniitu yaadu. Bakka sanatti akkuma ilaallu ergamooti yookaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni ol gale Maariyaam nama gara biraan gaafan. Maatiyoosin hin gaafan. Yohaannisin hin gaafan. Namni isheen akka daadhii waynii dhume gaafatte yoo jiraate Yesuus duwwaa ture. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maaliif Yesuus bira akka hiikii jiru beektu turte. Ameen. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Mee Yesuus bira anaaf hiikii jira jedhaa. Maqaan Waaqayyaa eebbifamu. Wanta kunis nu hubachiisa asirratti. Maaliif Maariyaamiin dinqii gochuu dadhabde? Maaliif Yesuusin eegde? Maaliif daadhiin waynii kun karaa tokkoon akka inni dhufu maaliif hin goone? Maaliif daadhii waynii kana karaa tokkoon hojiirra oolchine isheen? Maaliif daadhiin waynii kun akka argamu hin goone? Humna waaqummaa of keessaan qabdu. Maariyaam nama. Ameen. Mee Maariyaam nama jedhaa. Kanaaf waa gochuu hin dandeenye. Yesuusin eeguun giddiitti ta'e. Amma Yesuus dhufutti Yesuusin eeguun giddiitti ta'e. Maaliif nama waan taateef isheen daadhii waynii kana jijjiiruu hin dandeenye. Hiika mana sanaaf fiduu hin dandeenye. Har'a lamas sadiis kan yoo ta'an gidduu keenyatti kan argamu eenyu duwwaadha? Mee Yesuus jedhaa. Hiika keetiif, hidhaa keetiif hiika kan ta'u eenyu duwwaadha? Gaaffii keetiif deebii kan ta'u eenyu duwwaadha? Har'a waan ati keessa jirtu keessaa qabee kan si baasuu danda'u eenyu duwwaadha? Dhukkuba kee fayyisuu kan danda'u eenyu duwwaadha? Haleluuyaa. Mee sagalee guddaadhaan Yesuus jedhaa. Mee dabalaati jedhaa. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Kanaaf karaan fayyinaa akka inni hin bannee fi karaan fayyinaa akka inni dogoggora keessa illee fi kadhata Maariyaamiin yeroo sana Yesuusin kadhatte Yesuusin simanne. Haadhoo ilma koo keessa maaliif galta? Intaanee maal jedhee yeroon koo ammallee haleluuyaa. Yerooti keetiin geenye malee kadhati kee deebii dhabee miti. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo waaqa yerootti amanuudha. Waaqayyo waaqa yeroodhaan hojjetuudha. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Yeroo keetiin geenye malee dhimmi kee deebii dhabee miti. Tarii yeroon kee har'a ta'uu danda'a. Min jedhi. Mee yeroon koo har'a jedhaa. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Warri gaaffiin isaanii deebi'e yeroo isaaniitu gahe. Kanaaf gaaffiin isaanii deebi'e. Kadhata nama eenyuyyuu Waaqayyo hin tuffatu. Kadhata nama eenyuufiyyuu Waaqayyo deebii kenna. Kadhadhaa isiniif kennama. Balbala rukutaa isiniif banama. Barbaada hin argattu kan jedhe ilmi Waaqayyo Yesuus nama soba'u miti. Ameen. Kadhata keetiif deebiin jira. Kadhati kee dhaga'ameera. Wanta boosa sun ilaalameera. Garuu yerootti hin geenye. Ameen. Mee yeroon kun gaariidha. Yeroo keetti hin geenye malee ati Waaqa biratti jibbamtee miti. Yeroo keetti hin geenye malee Waaqayyo si wallaalee miti. Amma diinni kee seetan akka jechaa jira.
waaqayyo simbeeku waaqayyo dhimma keen qabu waaqayyo kadhata keen naga'u waaqayyo sitti guddaa hin qabu sin jechaa jira ani immoo sittan hima waaqayyo dhimma kee qaba nama si bukkee jiruun harka qabiiti yeroo keetti hin geenye malee waaqayyo dhimma kee qaba jedheen tarii yeroon kee har'a ta'uu danda'a jedheen haleluuyaa namooti gaaffii keessaniif deebii argattanii baatan jirtu amiin yeroon kee har'a kan ta'ee jira ilaa humna guddaan natti haasaa'eera waaqayyo yeroon kee har'a kan ta'ee jira baagatii lafa gaya hadii abeerra yeroon kee har'a kan ta'ee jira har'a waa fuutee baata amiin jedhiga har'a waaqayyo gaaffii keetiif deebii kenna iskaapaarra baagatii aboos namooti deebiin keessan isinii har'a hin kennamu jirtu as keessa haleluuyaa sagalee guddaadha yeroon koo ga'eera jedhaa maaloo haleluuyaa haleluuyaa waaqayyo maaliin hojjetaa yeroodhaan hojjetameen yeroo keetti hin geenye malee waaqayyo si beeka yeroo keetti hin geenye malee kadhati kee deebii dhabee miti yeroo keetti hin geenye malee waaqayyo si jibbee miti yeroo keetti hin geenye malee waaqayyo fuula sirraa garagalcha miti biiglaa baagatii aboos namni waaqayyo sin beeku jiru as keessa jirta waaqayyo na beekeedha maaloo haleluuyaa hin beeku namni as keessa seexanni itti dubbachaa jiru jirta waaqayyo duratti qaxaroo qabattee kan jirtu jirta har'a natti hin dubbatu taanaan an akkasan godha jettee kan jirtu jirta akkas hin jedha waaqayyo si beeka yeroo keetti hin geenye sin jedha haleluuyaa akka harmeen kee si beektu jaalattan si beeka sin jedha waaqayyo akka abbaan kee si beeku jaalattan si beeka sin jedha waaqayyo utuutiin uumamin illee sin beekaa sin jedha waaqayyo gadameessa haadha keetti keessattuutu jirtu si beekaa sin jedha waaqayyo akka si baasee maqaa tarratti waamamtu kan si kenne anaa sin jedha waaqayyo mee sagalee guddaadha waaqayyo na beekaadha haleluuyaa Glavatia bos Ebrama gatia arra yeroon kee ga'uu hin danda'a Yesuus Kiristoos amma yeroon koo hin geenye jedhee sa'aatii baay'een turre daqiiqaa baay'een turre yeroo masanaaf gaaffii sanaaf deebii kenneera ameen arra deebiin kee dhufuu danda'a ameen jedhe arra gaaffii keetiif deebiin dhufuu danda'an jedhe haleluuyaa sagalee guddaadha waaqayyo kadhata kootiif deebii naa kenneedha haleluuyaa hin beeku eenyu akka ta'e namni deebii argatu gara as keessa namni waaqayyo oofee fide jira as keessa jaalatteeniti kadhatarra dhufte waaqayyo si fide deebii sii ta'uudhaaf si fide waaqayyo jaalatteeniti kadhatti dhufte waaqayyo si waame deebii sii ta'uudhaaf si waame waaqayyo hin beeku eenyu akka ta'e dhugaa waaqayyo waaqa jiraata namni deebii argatu jira natti dubbataa jira namni deebii argatu jira atillee abdii kutatteetta atillee kana booddee dhimmi koo qadaadameera jetteetta atillee kana booddee waaqayyo na dhiiseera na gateera jetteetta waaqayyo akkasiin jedha har'a deebiin si deebisa sin jedha Rabagabagatiabos Jebagatiabor Rabagatiabos hin beeku eenyu akka ta'e namni deebii fudhatee ga'u jira natti dhaga'ama humni hafuura qulqulluu keessa qabu namoota akka waaqayyo kadhata dhaga'ee deebisu amantaan harka keessan achumaan harka keessa walitti rukutaa waaqayyoon galateeffadhaa gooftaan yeroon koommayyuu hin geenye gaafa jedhu hojjetoota achi jiraniin itti galagaltee waanuma inni isiniin jedhe meda balaateedha meda deebi'aateedha nama si bukkee jiru harkaan qabiirra deebiitti naayi waanuma inni isiin jedhe godhanii hiikii kee achi jira amiin jedhe gaaffii keetiif deebiin achi jira amiin jedhe maal ittiin jettee waanuma inni isiniin jedhe godha galanni gooftaadhaaf haa ta'u maqaan waaqayyaa eebbifamu waanuma inni isiin jedhe godhi waaqayyo deebii siif ta'a waanuma inni isiin jedhe sana godhi wanti inni jedhe hin ta'a ina isa namni jedhe jechaan jiran ina isa tajaajilaan jedhe jechaan jiran isa waaqayyo jedhe godhi sii ta'a maatiin jechaa jira waaqayyo mana keetiin maal jechaa jira waaqayyo jireenya keetiin maal jechaa jira waaqayyo maal jedhee sin taasisaa jira waaqayyo arra waan tokkoon jala muree sitti maa wanta waaqayyo siin jedhe godhi hin ta'a Ripaladiagas Jebagabagadia Lavadidibos Mahadina Magadoloro Debis namni waaqayyo deddeebi'ee taasisa jiras keessa galanni gooftaadhaaf haa ta'u abjuudhaan sitti meeraa siin jedha waaqayyo raachiidhaan sitti meeraa siin jedha waaqayyo waanan siin jedhe godhi siif ta'a jedha ameen waanan siin jedhe godhi siif ta'a siin jedha waaqayyo Mahadina Magadoloro Debis Yabagabagabagabagabagaba ila akkasiin jedha waaqayyo eebbi
ዋጋ ኤፒኬር ከኮትራስ እንጀራ ዋጋ ወነስ እንጀራ ጎዲ ሲፍታስ እንጀራ ቢላ ባጋዲያቦስ ጀባጋ ባጋ 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 ኢማቀዳ ኢማቴረት ሙለፈ በርባዳ ጅርታ ኢማቀዳ ኢማቴረት ራቺ ባያሶፍ ሲሳ ጅርታ ለማከለታ ባየ ብለዳ ጅርታ አከሲ እንጀራ ኢሚኬር ገጀራ ወነስ እንጀራ ሰና ጎዲ እንጀራ amanati godantame amanati godantame wanu waaqayyo sinjele godintame galani goftara fayto kanaf marami naddo kanatti mal jette wanu waaqayyo sinjele hallelujah wanu waaqayyo sinjele godati chiramatuta kedaramatu sena kesani ratita kabuma ko duwana basake tende ni nakana machama waaqayyo ifadu pinsasi bawani ni sinjele god amen pawani ni sinjele god galani goftara fayto Sitanima wanta waaqayyo jedhe sana godhin taame galanni gooftaadhaaf haa ta'u maal jette gaaddoo kana irratti maal jedhe gooftaan yoo jenne waan isin himuudha kan isaan barbaadan daadhii wayiniiti akka seera warra Ayihudootaatti leetiriin dhibba tokko kan baatu gaaniini miilla irraa dhiqatanii akka seera isaaniitti jechuudha miilla dhiqatanii ol galu warri Ayihudootaa mana namaa gaafa galan awwaara waan ta'e barabaasu kaa'atu waan ta'e miilla isaan dhiqatanii ol galanii gara gaanii jiraatu bishaan keessaa dhumeera nama baay'eetu ol gale jechuudha an yeroo natti mul'atu addoo sana yeroon qayyabadhu sababa Yesuus achitti argamee fi namooti baay'inaan dhufaniiru kaan fayyina barbaadu dhufeera kanaaf baay'ate gaaniin ja'a dhumu jechuun leetirii dhibba ja'a walitti dhume jechuudha miilla baay'een nama baay'ee dhiqate jechuudha kanaaf daadhii wayinii jalaan kanaaf Yesuus Kiristoos waanuma duwwaatti dhimma ba'a waan ta'eef gaanota sana bishaan guutaadha amiin jedhika duwwaa kee qabii Yesuus duratti dhimma sii baasa gooftaan duwwaadha miniyaati isatti dhimma ba'a gooftaan manni kee duwwaadha miti jireenyi kee duwwaadha miti alatti keessa jirtu duwwaadha miti isumatti dhimma ba'a gooftaan gooftaan duwwaa kun guuteedha fedha banaateedha duwwaan guutamu as keessa jira amiin jedhika manni kee duwwaadha waaqonan guutas hin jechaa jira hallelujah arginee dubbanna duwwaa keenya guutee argineerra duwwaa keenya yeelloof na jenneen qaanoof na jenneetu yaannu waaqayyo guutee argineerra arras duwwaan keenya guute galanni gooftaadhaaf haa ta'u nan qaanaa jettee kan jirtu jirtu as keessa hin qaanooftu duwwaa keenya guuteedha hallelujah duwwaan guutamu jira amiin jedhika akkasuma naan jedhe waaqayyo saba kootti dubbadha afaan keetti wajjin ta'ee nan godhaa jedhe dhugaa waaqayyo waaqa tokkoodhaati kan godhee immoo namootaaf arginu galanni gooftaadhaaf haa ta'u yeroo isinii godhu nu yaadattan malee koo isinii godhaa waaqayyo mee waaqayyoon duwwaa koon guuteedha galanni gooftaadhaaf haa ta'u gaaniima duwwaa kanatti maal godhaa jedhe gooftaa Yesuus maal godhaa jedhe bishaan guutaa isinii xumura galanni gooftaadhaaf haa ta'u dhaqaatii maal godhaa jedhe bishaan guutaa jedhe waan isin dhibu gaanii sanatti bishaan guutu yommuu dhufanii guutanii gaanii tokkotti yommuu guutanii bishaanuma ta'ee ta'a lamatti yommuu guutanis bishaanuma ta'ee ta'a sadiitti yommuu guutanis bishaanuma ta'ee ta'a gaaffii kaasuuti isaan irratti nuyi kan barbaannu daadhii wayiniiti bishaan iyyuu mana keessa jira maal namichi kun maa bishaan nu guursisaa hin jenne Yesuus addoo gara biraatti takkaa dinqiin goone waaqa ta'uusaa iyyuu hin beekamne qaanaa Galiilaatti dinqii gooftaa Yesuus Kiristoos godhe isa jalqabaati isuma maaramiin itti dubbatte amanan malee jarri kuni Yesuus isaa jaama fayyisuus hin arginu isaa akka koo waltajjii dhaabbatee barsiisuus takkaan arginu deemaa ma dhufe akkuma namni gaabbasamutti gaabbasamee garuu wanti baay'ee na dinqu warra hojjetoota kanatu baay'ee na dinqa gaaffii tokkoon gaafa ilaala biyyi Israa'el baay'ee ho'aadha ho'a sanaan bishaan guuru gaafa liitirii maanu gaanii sadii guutan gaaffii kaasuus kan nuyi barbaadnu gaanii bishaan maal nu godha namichi kun caljalee nu rakkisan jennu ittuma ejjetanii guuran turan amiin waan waaqayyo siin jedhe bishaan jedhu calluma dhii godhi qanii tokko waaqayyo geeddara amiin jedhi waan waaqayyo isinitti dubbatu duraan dursitanii ija isaa arguu dhiisuu dandeessu duraan dursitanii wanti baay'een ta'uu dhiisuu danda'a waanuma inni isiniin jedhe godhaa inni itti ba'aa deema amiin jedhi ija godhata dhummisa amiin jedhi gaanii afuraffaa bishaan guutan የሚገርም ነገር ነው ምንም ለውጥ የለም ማለት ደግሞ bishaan miti amma kan barbaachisu daadhii wayiniiti kan barbaachisu
Gaabii shanaffaa ammas bishaan guutan dubbisaa galaati. Wanta kun jiru bishaanuma. Ja'affaa ammas bishaan guutan bishaanuma ammas. Jarri kun gaaffii kaasuutti irra ture. Namichi kun maal nu rakkisaa? Lafa keenyatti dhimma qabaa jechuutti irra ture. Kun namoonni waan tokko hin taane jechuutti irra ture. Garuu waan tokko hin dubbannu. Waan Waaqayyo siin jedhu tun gungumin abboomami hin ta'a. Amiin jedhika. Nama si bukkee jiru harkaan naa qabiiti. Waanuma Waaqayyo siin jedhu tun gungumin hojjedhu hin ta'a. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Gaafa ja'affaa guutumee abbee akka godhe gooftaan galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Yeroo waan dubbatu qaba gooftaan. Amiin. Amma gaa'edhe. Guddisaatii kennaa jedhe. Amiin jedhika. Isa ammoo firqaa dhabde guddistee laata bar tokko. Amiin jedhin jedhe. Siitaa ammoo kun amiin jedhin jedhe. Hallelujaa. Isa booddee okolee haa ta'u, xaasaa haa ta'u, maanqorqoraa haa ta'u waan isaan beeku. Gaafuma isaan buburqi godhanii buddisaan daadhii wayinii ta'ee dhufe. Amiin. Jireenyi kee har'a bishaan jedhe kanii tokko hin jijjiirama. Kanii tokko hin geeddarama. Kanii tokko haala biraatti geeddarama jedhe. Maaliif jireenyi kiristiyaanaa akka nama caaffata dubbisuuti. Amiin. Har'a kanatu dubbifame yoo ta'e seenaan kee bar tokko moo Waaqayyo akkas galagalchee seenaa biraa dubbisa. Amiin jedhe. Seenaan kee asirratti barreeffame seenaa warqeedhaan barreeffame ta'uu danda'a. Amiin jedhe. Kanaaf kiristiyaanotii abdii kutachuun kan isaan irra jiran. Bor har'a miti. Amiin jedhe. Bor haalli keen geeddarama. Bor seenaan keen geeddarama. Bor manni keen jijjiirama. Bor bultiin keen geeddarama. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Egaa amma buddissaa kennaa yommuu inni jedhu sila wanti bishaan ture amma bifa godhachuu jalqabe. Hallelujah. Sila wanti mi'aa hin qabne amma mi'aawuu jalqabe. Sila wanti hin barbaadamne amma barbaadamuu jalqabe. Amma barbaadamuu jalqabe. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Gaafa Waaqayyo seenaa kee geeddaru hundumtuu si barbaada. Gaafa Waaqayyo seenaa kee jijjiiru hundumtuu si barbaada. Amma silkii kee illee hin kaasan taate lafatti jirtu namni hin beeku. Gaafa Waaqayyo seenaa kee geeddaru si barbaadu dhufu. Inni oofta ka. Amiin jedhe ka. Mee nama si bukkee qabu harkaan qabe inni ooftaa. Hallelujah. Hallelujah.